Yeroo Oromoon ayyaana irreechaaf giddu galeessa biyyattii keessatti wal gahee jirutti giddu galeessa biyyattii lafa hedduu keessattis wal waraansi jabaan waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Humni qilleensa Itoophiyaa godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti dirooniidhaan haleellaa raawwataa jiraachuun isaatis himamee jira. Wal waraansi waboo fi mootummaa gidduutti deemaa jiru jabaachuun ammas yeroo ayyaanni irreecha Oromoodhaa Finfinnee fi Bishooftutti gaggeeffamaa jiruttis jabaachuun akkuma itti fufetti jira. Amma humni qilleensa biyyattii odeeffannooti kan nageenya biyyattii irraa argateenis haleellaa kana giddu galeessatti fudhataa akka jiru himamee jira. Ajajoonni waraanaa olaanoon kan lixaa fi giddu galeessa lolicha keessatti hirmaatanii jiran maqaa jedhuun diroonii baay'inaan ammoo fayyadamaa jiraachuun isaanii dhagahamee jira. Wal waraansa guddaa godina Shawaa Lixaatti gaggeeffamaa jiru kanatti qondaalonni waraana raayyaa ittisa biyyattii lolicha keessatti lafoon hirmaatanis lolli jabaa akka ta'e himanii humni qilleensaa immoo dirmachuu gochuudhaan wal waraansa deemaa jiru kanaan godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraatti diroonii Baarektar TB2 dabalatee Muwaajirjaa kan jedhamu ammoo Iraan irraa Itoophiyaan galfattee fi diroonii Tarkii dabalataan ammoo diroonii dhiheenya kana badee balleessa Itoophiyaatti akka hojjetamaa jiru ministeerri muummee Abiyyi Ahmad himaniin godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaan guddaan raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Kunis ammoo erga haleellaan guddaan lafoodhaan raayyaa ittisa biyyattii irratti baname akka ta'es himamaa jira. Humni hidhatee jiru kan mootummaa lolaa jiru mootummaan Aaboo Shanee jedhee yaamu woboon godina Shawaa Lixaa kana mootummaa harkaa baasuuf tarkaanfii fudhataa jira. Akkasuma ajajoonni ol aanoo waraana lixarraa garas dhufanii fi kan giddu galeessaa lolicha keessatti hirmaatanii jiran odeeffannoo jedhu qaamni tika odeeffannoo nageenya biyyattii baase jechuun humni qilleensaa ammoo tarkaanfii fudhataa akka jiruu fi lola kana keessatti ajajoota olaanoo Aaboo woboodhaa gaggeessuudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e himamaa jira. Humni qilleensaa waraanni bilisummaa Oromoo woboon ammoo yeroo humni qilleensaa tarkaanfii kana fudhataa jirutti godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa kanneen akka Jalduu, Amboo Cophii, Ilfaatii fi Abunaa Gindabrat Liibaan Jaawwi dabalatee lafoota hedduu keessatti humnoota raayyaa ittisa biyyattii marsuun haleelaa akka jiru beeksisee jira. Guyyaa har'aan tanaa ganamarraa kaasuudhaan lolli ulfaataan gaggeeffamaa jira lafa hedduutti. Lafoota kanneenitti raayyaan ittisa biyyattiitis humna hidhatee isa lolaa jiru dura ammoo dhaabbachuudhaaf sochiirraa akka jiru kan beeksise humni qilleensaa tarkaanfii kanas fudhataa akka jiru kan himame oggaa ta'u qilleensarraan dirooniidhaan haa ta'u malee maqaa waboo haleeluu jedhu kanaan qabeenyi ummataa wajjin barbadeeffamaa jiraachuunis himamee jira. Waboon tarkaanfiin diina irratti fudhachaa jiruun diina ammoo barbadeessaan jira jedha. Lafa humni biyyattii lafoo fi qilleensaan duula keessatti gaggeessaa jiru godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa kana keessatti wal waraansi deemaa jiruun dhaabbanni waboodhaa fi mootummaa gidduutti hammaachuun kan itti fufee gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo waboon Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa keessattis humna diinaa du'aa fi madoon adabeen jira jechuun beeksisee jira. Waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaa Zuwaay Dugdaa gandaa To'aa Lamaan jedhamu keessatti lola ulfaataa guyyootaaf gaggeessaa jiruun ergamtoota sirna biltsiginnaa kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii irratti tarkaanfii jabduu fudhateen haleelee barbadeessee akka jiru waboon Zuwaay Dugdaa kan beeksise oggaa ta'u wal waraansichi jabaachuudhaan akkuma itti fufetti jira. Waboon Arsii Bahaa aanaa Jaajuu keessattis lola ulfaataa gaggeessaa jiraachuu kan beeksise humnoota biltsiginnaa haleelee akka jirus beeksisee jira. Zoonii kibba bahaa Oromiyaatti loltoota biltsiginnaa
kennaadha. Sakatta'insa maqaa waraana bilisummaa Oromoo WBO jechuun bobbaatee qe'ee uummataa keessa deemuudhaan hawaasa rakkisaa turte waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n odeeffannoo argachuun humna kana marsuun aanaa Jaajuu Gandaa Horutaa Dooree jedhamu keessatti tarkaanfii jabduu irratti fudhateen hedduu isaanii barbadeessee akka jiru beeksisee jira. Wal waraantichi jabaachuun kan itti fufe hoggaatoo lolli guddaan ammoo lixa Shaggar aanaa Jibat keessattis kaleessa onkololeessa 4 gaggeeffamaa kan oole WBO'n achittis humna mootummaa guddoo barbadeessuu kan beeksise. Har'aan tanas lolichi itti fufuudhaan humni dabalataa raayyaa ittisa biyyattii godina lixa Shaggar aanaa Jibat yeroo geetti WBO'n dhukaasa guddaa irratti banuun humnoota mootummaa kanneen haleelee akka jirus himamee jira. Wal waraansi ulfaate lafoo fi qilleensarraa yeroo itti fufee jirutti mootummaan gama isaatiin xiyyeeffannoo isaa guddaa lafoo fi qilleensarraan godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Jalduu Amboo, Cophii Ilfaatii fi Abunaa Ginda Birat Liibaan Jaawwitti deebisuudhaan qilleensarraan tarkaanfii fudhataa jiraachuu yoo himu WBO'nis gama isaatiin godina Shawaa Lixaa aanaalee kanneen keessatti raayyaa ittisa biyyattii adabaan jira jechuun akka baala mukaatti harcaasee jiraachuu isaatis beeksiseera. Miidhaginni ayyaana irreechaa irratti mul'ate Oromootti ulfina kan horu saboota biroo ammoo kan gammachiisuu fi hariiroo uummattoota keenyaa kan jabeessu jedhan Abbaan Gadaa Goobanaa Oolaa haala kabaja irreecha hora harsadee bara 2018 ilaalchisee Abbaan Gadaa Goobanaa Oolaa fi hooggantoonni biroo aadaa fi turizimii Oromiyaa ibsa miidiyaaleedhaaf kennanii jiru. Abbaan Gadaa Goobanaa Oolaa qaamolee irreecha baranaa duudhaa isaa eegee karaa nagaan akka kabajamuuf gahee isaanii ba'an hundammoo galateeffatanii jiru. Irreecha hora harsadee ulfoo keessanitti ammoo ulfina waan hortaniif galatoomaa jedhan Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatis yeroo Oromoon beekumsa xabbuu muuxannoo jireenyaan horachaa dhufe ititee beekumsa kuufameenis ammoo dhahaa mataa isaa ijaarratee ilaalcha addunyaa kan ofiis ammoo horate waaqa yeroo maree fidee maree ammoo dabarsu dukkana gannaa hulluqee ammoo booqaa birraatti galateeffatee jira jedhan Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa. Galateeffannaan kun isaaf duudhaa fi aadaa isaati. Kanaan ammoo baatuu baatee hoddatee bara haaraatti milkii qajeelfatee wayyooma lallabee eeraa fi seeraan bulaa kan dhufe ammoo saba wayyuudha jechuun Shimallis Abdiisaadha. Har'as waggaa haaraa bara 2018 ganna hulluqee ifa birraa simachuudhaan ammoo gamtaan timmisee hora harsadeetti irreeffachuun uumaa isaa galateeffatee nagaa fi tokkummaa isaa jabeeffatee fi wayyooma bara haaraa lallabuun irreecha milkiitti qajeelchee jira jechuun Shimallis Abdiisaatis ergaa dabarsanii jiru. Irreecha hora harsadee bara kanarratti lammiileen biyya alaa sabaa fi sablammoonni baay'inaan hirmaachuunis himamee jira. Qeen harsadeedha haala addateen ammoo miidhaguudhaanis irreechi hora harsadee kun akkuma irreecha hora Finfinnee sanitti kabajamee jiraachuun isaanii kan himame. Adda kan godhu lammiileen biyya alaa baay'inaan irreecha kanarratti hirmaachuu isaati kan jedhan. Irreechi hora harsadeedha abbootiin gadaa malkaa hora harsadee eebbisuudhaan irreeffannaan kan eegale diirama kana haala addateen ammoo malkaan eebban saaqameetis nagaan xumuramee jira. Kanarrattis abbootiin gadaa fi gama biraatiin qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaatis ergaa kan dabarsan oggaa ta'u haala addatee fi gammachuun guutameen ammoo goolabamee jira. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Jamiila Simbirruu gama isaaniitiin ergaa galataa dabarsaniin ummanni bal'aan sabaa fi sablammootaa fi lammiileen biyya alaa ayyaana irreechaa bara 2018 irratti hirmaatan hundu ammoo irreecha hora harsadee karaa duudhaa isaa eeggateen xumuramuu isaatiin baagamaddan jedhanii jiru. Qaamoleen keessummaa ammoo irreecha simachuun jaalalaa fi aantummaadhaan simachaa turaniif galataa galchuu qaamolee garagaraa milkaa'ina ayyaana irreechaatiif tumsa taasisanii galateeffatanii jiru.